oduu amme Iraanni galgala kana yeroon ergameef osoo aduun hin seenin osoo isaan karaa kutaa ce'icha isaanitti lafeela gadi hin godaanini qeerroon ergiteefi jirti irra magaalaa Haayifaa nyaachisaa jirti kanatti aansuudhaan Israa'el yeroo ammaan tana adabamaa jirti jechuudhaan dubbate Haayaa Tolaan pirezidaantiin Iraan kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Iraan osoo hanga Israa'el aleellaa dhaabdutti mariin nuti goonu takkalleen hin jiru jechuudhaan dubbate itti dabaluudhaan bakka bu'aan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti kan ta'e kan Iraan hanga Israa'el aleellaa hin dhaabnetti qolachuu ittuma fufnaa jechuudhaan dubbatee jira. Raayyaan ajajaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa kan Iraaniis nuti qolachuu itti fufnaa jechuudhaan amma asitti dabaluun ibsee jira. Kanatti aansuudhaan yoo Ameerikaan Israa'elii wajjin kan dhaabbattu taatee ulaa galaana Hormuuz ni cufna jechuudhaan jala muranii addeessanii ibsanii jiran. Itti dabaluudhaan mootummaan Yemeniis ibsa amma galgala guyyaa kana baaseen yoo Ameerikaan Israa'elii wajjin kan dhaabbattu taate nutis ulaa galaanaa kan daldala achiin dabruus kan adda hunna jechuudhaan ifaan ifatti ibsitee jirti. Iraanii wajjin Ameerikaa fi Israa'el ni qolanna jechuudhaan addeessitee jirti. Kanatti aansuudhaan gamtaa yookaan biyyoonni imaarotota sayilan waamicha walii godhaa jiran daldala Israa'el wajjin dhaabuudha. Daldala Israa'el wajjin dalagachaa jiran adda kutuudhaaf adda kunnaa jechuudhaan waamicha walii godhaa jiran. Waaw qulfuma hundaa'u ijoollee namummaa mattanaa harkaa qabaa ifaan ifatti dhugumatti lolli qonamaa fakkaatee dhufuusi akka gaariitti tokkummaa uummata islaamaa cimse akka qulfii isaan guututti qulfuma addunyaatu isaan harkaa qaban agarsiisee jira jechuudha. Itti dabaluudhaan mootummaan Turkii Ordogaanis guyyaa irraan tana marii taa'een nuti mariin keenyatti tokkummaa dargaggoota islaamaatii fi biyya islaamaa addunyaa islaamaa kana dagaagsuudha jechuudhaan dubbate. Ammaas ifaan ifatti nuti Ameerikaan Israa'el wajjin dhaabee taanaan ifatti nuti Iraanii wajjin dhaabbanneeti diina keenya qolanna jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluudhaan biyyoonni nukuleeraa hidhachuudhaan beekamtu ammas Paakistaanii fi biyyoonni baay'iddugalaatis mariirra jiran dhimmuma kanarratti dubbiin waa tolte dubbiin gara gariitti tolteeti garee kaan irratti hammaachaa jirti bucbuceen garaa keessatti haa jirti. Itti dabaluudhaan gara mootummaa Israa'el yoo deebine guyyaa irraan tanaa haleellaa dirooniin Iraan buufata televiziyoona isaanii guddaa kan Israa'el barbadeessite daawwanna irrattis akka gaariitti fuula gaddaatii fi boochirraa mul'ata. Sodaachisaan akkuma kaleessa osoo haasoo jechuudha godhaa jiru garagalee waa ofirraa ilaalutti dhukaasa dhageenyaan ammallee gadda ajaa'ibaatu irraa mul'achaa jira. Itti dabaluudhaan haasaa taasiseen Iraan misaayiloota 28 qabdi jechuudhaan dubbateen nukuleera guddaa immoo hidhachuudhaaf yaalaa jirti jaa 28 qofaa kaleessa dhume jechaa ture har'ammoo 28 qabdii jaa 800 ol qabdi. Kana tolchina himnaaf ammallee goda seentan gana dhabuu teessan dhugumatti khasaaraa guddaa keessa galtee jirti. Israa'el haleellaa Iraan guyyaa tokko halkan tokkorra raawwatutti doolaara miliyeena 285 baasaa jirti. Kan baankii baasaa jirtu malee kan kasaaraa jirtu hangana hin jaamu. Qabeenyi barbadaawaa jiruu fi meeshaan daldala isaanii kan bakka takka deemaa hin jirree fi nagganni biyya keessattuu dalagamaa hin jiru. Hawaasni halkanii guyyaa lafa keessa galaati lafa keessa tattaa'ee nyaataafuu guyyaa wal ergata. Kanaafuu ibiddi dafeeti dura ba'ee nyaataa jira jechuudha. Kana guutumatti ammaan tana warri lixaa kan duraan addunyaa guutuu soomnee akka gaariitti itti taphachaa jirra jiru itti taphatamaa jirti. Dhibbaan dhibbatti jiddumaanuu mallattoo gurraatti inni tuquraan sabskaraa godhuu qofan dagatina isinin jenna. Kanatti aansuudhaan illaa ganamaa fi guyyaa irraan tanaa keessatti qeerroon Iraan gara Israa'el raawwatteen hoteela guddaa nyaata waraanaa Israa'el akka gaariitti barbadeessitee jirti. Dhugumatti dhiyeenyuma kana laal guyyaa dura jechuun akka duraa san qofan dagatina. Iraan guyyaa dura jechuudha Israa'el aleella raawwattee ji'a 9 guutuutti yaaddee hooggantoota fi saayinsistoota hedduu guyyaa 13 ol irraa fitte guyyaa duraa san akka hiriyaa dhoytu dadhamtuu deemtu guyyaa san dubbadheetiin jira. Itti dabaluun waraabessi osoo fiigu waraabessi duwagee qarqara duwarra ga'ee fiigee bakka isarra bakka isaanii mallee fi bakka isa ciniintu dhaqeef ciniinsa isaa jeetiin dubbadhee miti. Xumurrii Israa'el ga'ee jeetiin dubbadhe guyyaa duraati beekaa osoo Iraan taakkeettee lolan eegaleen kan Israa'el Iraan irratti raawwatte.
akkasitti xumurri Israa'el ga'ee jira jechuudha. Akka gaariitti xumuramaa jirti. Akka gaariitti guyyaa tokkotti wanni takka namni goda keessaa ol ba'ee nyaata dadhabuu jechuun osoo hawaasni dambaliin guyyaa irraan tanaa salaata jummaatii booda magaalota Iraan guutuu magaalaa Iraaq Bagdaad guddittii magaalaa Iraaqi akkasuma biyyoonni baay'ee galaa baay'een salaata jummaatii booda deeggarsa Iraaniif dhageessisaa gammachuu Iraan Israa'el irratti aleellaa fudhachaa jirtu itti milkaa'aa jirtuu fi balaaleffannaa aleellaa Israa'el yookaan lola Israa'el eegalte kana itti fufaniiti jiran hawaasni guutuun baay'ee galaa kan biyyoota garaagaraa jechuudha. Kana hundarraa wanni isin hubattan waa hedduudha. Namoonni keenya baay'een ammoo waan ja'u jira. Iraan maali dubbiin tapha siyaasaa isiniin gallamma kun biyyoonni addunyaa islaamaa guutuutti tokkoomee jira. Isin duraanuu siyaasaa namni dhuunfaa jechuudha yookaan mootummoonni walitti hinaaffaa fi walitti hinaaffaadhaaf walqeeqee dhimma amantii keessa galchuu fedhu isin akkasumatti fudhatanii fiidan. Obboleessoo addunyaan islaamaa waliis galaa jirti. Amma duraanis tokko xabuma siyaasaatu adda baase. Dhimmiti siyaasaa silaa diinni siyaasaa dhaabbatan qabu akkuma jaansanii walitti hiraadhamu amma guutumatti qulfii warri baay'ee galaa qulfii addunyaa akka qabu warra lixattis agarsiisaa jiran. Sunaan hiriira guyyaa arraan tanaa salaata jumaatii booda magaalaa guutumatti Iraan Teheraan irraa kaasee magaalota garaagaraa guutumatti magaalaa biyyattii keessatti hiriira bahamee fi magaalaa guddittii Iraaq Bagdaad keessattis gaggeeffame keessatti waan nama dinqisiisaa keessa namoonni gurguddaan jaan fayyaa isaaniitu irruu kan makiinaa wannaa saniin deeman waachari maal saniin deemanii alaabaa Iraan ol qabanii deeggarsa biyyaaf qooqamuun eenyummaan biyya akkatti nama dhageemu dhugumatti soorichi guyyaa arraan tanaa baay'ee akka gaariitti miira nama dhageessisa waa hedduu nama barsiisaa jechuudha. Maasha Allah biyya ifiitti akkana qooqaman namni biyya ifii hin jibbu ni jaalata akka gaarii jaalata jechuudha. Biyyoonni islaamaa akkanatti jabaachuun Iraan nukuleeraa fi kanaan jabaachuun biyyoonni arabaa boba'aa fi qabeenya dinagdeetiin jabaachuun kun jechuun gaafa tokkummaan akkanatti dhuftee lolli silaa hamajaan akkuma rabbiin ayata keessa jee asaa ayyakrahu shay'an wa huwa khayrun lakum isanii wanni hamtu ja'anii yaadan hamtu jennee yaadaa turre toltu jijjiiramtee warra baajiddu galaa addunyaa islaamaatiif warra lixaatiif ammoo addunyaa yahudotaatiif akka gaariitti yaadduu hamaa taatee jirti jechuudha. Alhamdulillah galata rabbi ammallee shukrii galchaadha isiniin jenna. Kun lola ammaas dhaabbatu miti hanga harka kannanii guututti kana jaanii dhufanii ifiin gara marii dachaanii tun dachaamuun isaanii yeroo dhiyoodha yoo hin dachaane Israa'el keessa harka guuratanii tuma Israa'el lafa tanarraa ka'uudha akkuma Iraan laal mallattoo hedduu agarsiiftee jirti ijoolleen bismillaan eegaltu tun tan alhamdulillahi wallahu akbariin goolabdu tuni waa hedduu rabbiin beekumsaa fi waan adda addaatis kanneef meeshaan keessattuu dheengadda misaa'ilii sanyii hormaata dhiiraa fakkaatu suni nuti dura osoo saniin erginii dura achi keessaa dafaadha baadhaa haifaa fi teelabiib keessaa darsa gurradhaa jaaniin. Nuti achi keessatti ilmaan keenya horsiifannaa agarsiisanii jechuudha. Ijoolleen nama ejjeetuudha. Ijoolleen waan dhugaati. Kana ka oduun baajiddu galaa qaban kan yeroo ammaan tanaa kana egaa oduu san yeroo saasaatti amma ammatti isiniif hinnaa miti. Karaa oduu biyya keessatti yoo deebinu guyyaa arraan tanaa Dooktar Abiyyiin Jeneraala Maariin Koor Ameerikaa fi Afrikoomitti Jeneraala wajjin marii taasisaa oolee marii keessattis biyyoota hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaaniitii fi akkasuma rakkoo naannoo jidduu biyyoota naannichaa jechuudha naannicha irratti mari'annee jechuudhaan ibsee jira. Rakkoon Itiyoo fi Wannaattis Eeltiraatis akkuma jirtu ta'e san irrattis kan mari'atan ta'uu immoo ifa hin goone garuu naannicha irratti jee ibsee jira. Kanatti aansuudhaan ammaas Itiyoon ulaa galaanaa argachuu qabdi. Yeroo biyyoonni jiddu galaa kun akkanatti garagaraan qophaa'uudhaan wanna godhaa jirutti isaan ulaa galaanaa irratti xiyyeeffatanii silaa biyyammaan tana baajiddu galaa tanaa wajjin dhaabbatanii biyya akka Iiraanii fi kanaa wajjin dhaabbannoo agarsiisanii dhugootti yeroo gabaabatti ulaa galaanaa harkatan jeetti yaada akka xinxala kiyyatti beekaa wallaala kiyyaa wajjin ammoo isaan Israa'el wajjin dhaabbachuun daran kufaatii hamaa keessa galcha. Iraanii wajjin dhaabbachuu wanni agarsiisaa hedduudha akkuma isin hime huncuunfaa oduu guyyaa irraan tanatti oduu narraa qabne kana fakkaata kan biraatti nan golee deemnutti sheer dhugaa godhaan facaasaa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeetii oduulee yeroo argachuudhaaf chaanaala keenya kana nu dabalamaa maatii keenya ta'a saabskiraayib godhaadha sheeris waliif godhaa waliif qoodaa fiidiyoollee buufadhaa baay'izawoo isin hundi keessanuu akkaawuntii isin irratti maxxansaa gara tiktookii yuutuubiin chaanaala instagraamaan telegiraamaan Twitteraan hundarraa qoodaadha isiniin jenna
nuti bakka yoo facaaftanii waan addunyaa irra jirtu hubachuu qofa fayyina. Assalaamu alaikum.